Yap. Gad dhiisi. Bakka hoo. Kana. Maal asii goon? Nanna dhabee ol ka'uu. Nanda dhabee maal qo'e sirmaan sitti miidhee keessummaa fudhee dhufaa jira jina. Keessummaa meeqa? Kun maal asii godha qo'e? Maal asii godha kun? Maal? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii jabaattoo jireenyaa fiyaan dalagaan simbira akkamiin nu biraa bareeda alhamdulillah. Jireenyis nu biraa bareeda ta'u kanaan jirtu nagaa keessanii Adam Khalid maaliin dhuftee jechuun keessan inoolu adda piraankii ajaa'ibaan Abdulaziz irratti hojjedhaafanii innis maalii yoo jettanii nama wajjin dhufaa jiran naan jedhee natti dawwalee natti meeka'ee ani mana astakakkali waan sirreessinaan jedhee kanaan amma ka'een ani immoo mana bicuusi walii gadii mana sirreessuus hin jedheen akkanattiin taa'een seeqaa televiziyoon salsalaan ilaalaa jira. Kunoo salsalaan ilaalaa jira. Yeroo dhufu calmeen astaa kaameraan konan dhoskaa. Inshallah nama wajjin dhufaa jiraatanii sababa rabbiin beeku garuu nama wajjin dhufaa jiran jedhee piraankii cimaan irratti dalagaafan yeroo dhufu inaaree maallatti hojjeteessaa olumaan ilaalla hordoftoota keenya kaameraan nan dhoskadhaa asumaan ta'a. Namni haaraa taatan immoo sabiskiraayib nu godhaa sheer laayikii irra caalaa hedduun keessan viidiyoo yeroo daawwattan laayikii nu gootan laayikii nu tuqaa. Warri maatii keenya taane immoo nutti dabalama maatii keenya nu ta'a isiniin jennaa hordoftoota keenya kanaan amanaan dhoska qabee manni kanatti hin jijjiira kunoo asiis illee kas gubbee yeroo dhufu waan inni godhu waan inni jedhu olumaan ilaallaa. Pandai asuman atau tahu wanin ni juga tokong karara kau urut tu kayaknya nak teko natural ini leo urut tu kayaknya orang kanan jalan tu kanan snumbek tu asing ka kono Eron dhufu waan inni godhu adda aari waan cimaadha adda waan isa aarsu wantiin hadha godhaa jiru waan isa aarsu kanaaf kabalamuunis jira du'aa nu godhaa kaameraan nan dhoskadha amma hin dhufa qaatanatti dawwalee dhufaan jira naade amma salsala kan koontaa ilaalaa irra caalaa immoo waa'ee musalsala kana ilaalu baay'ee tokko natti horiyaa jira. Musalsalli kun baay'ee si balleessaa radhe amma musalsala korra buufadheen taayeegaa turtii gaarii walumaan. Jara mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ooltanii? Jirtu? Ol kaana si madhaa malee inti. Uduu butuuqa fiteedha akkanatti simata malaa namni inni bakkeedha deemee gara. Nagaramti? Jirtu. Inde. Maal manni? Maal ta'e? Ija kooti moo? Habibi adda dugda kan kona dhukkubaaraa eegga sila baatee Isin. Bakka dugdi kun natti hin jiru siin jedhu wanti ta'e gaqqa. Mana sitti ma yeroo hunda gadi si cunqursaan naan jette malee as keessa na dhukkubaa. Kan kee duddi yeroo hunda si dhukkuma maal jechuudha qoy? Utuma nan kaa'e dhuni immoo wanti ta'e antinaa ta'e bar. Kun immoo maal asii goon? Nan dhabee ol ka'uu. Nan dhabee maal inni qoy sirmaan sitti miidhee keessummaa fudhee dhufaa jira jina. Keessummaa meeqa dhugaa? Waan dubbadhuun qobar wallaahi yeroo tokko naa asitaa barate. Inni fanii? Maal tafe bakkee jira namni keessumaan bakkee jira. Dura mana laala akka mana laala jedheen fiigee dhufe malee mana siree babbareetiin jenneen kun maal hin qo'e.
kun maal si godha qoy? Maal si godha kun? Nan daddarbatin kan ani fatin kaati guyyaa tokko obsanaa qabaachuu qabdaa baar. Qoy ati beekaatama waa badii hojjetaa tokko tokko. Manni maa akkas ta'e? Bakka ati waan asitti malagee jechuudha. Injeen shinna. Jiraas kuni maali? Kuni maali qoy? Maali kun? Ha? Nkol faartai. Nkol fiisaa jira. Nkol fiisaa jira. Maal? Inna maame. Kenni kan keessa. Kenni. Maa obsana magola duko guyyaa tokko na rukutiniti. Na rukutin kaati. Ani barsi. Maa mucaa hangeen garaa keessatti baadhee raaba. Yoon fatti jedhee wanti ta'e mucaa kan keessa fatti. Maa fattaa maa qochoo qabdoo kan fatti jedhu. Maa ka amma dawwalte natti himte kaate yoo amma kana gidduutti maalan sirreessa ka. Wallaan namatti kolfaanii. Tayyib ati guyyaa tokko obsanaa qabaadhu. Obsa qaba namni tamma obsa qabu hin jiru. Wallaan taatu. Mana yeroo keessa mana wati. Kalas sammaa moo masmaan hin baasee dhiqo. Sumana jumo tiraa beekaa kana gaddeebiftee maal beekaa deebise boo'in masila ijoolleen taphataa jiru ture. Burcuqoon iddee kana maal gadi ba'an. Uffalli xuriin fidamee iddee kana kaa'ame. Isa kan isitu baasee deememti. Maa fuutuu gaadha mana miti yaa fuutuu. Fuutuu. Nan fuudhaa. Kaayi sirreessa ma baqaan mana kan nama fiduu fa'a. Kaayi sirreessa. Nan dhimma na ija kenna laalee dhugaa rabbi. Maa beebi kooti nattin kayin kayi roonda. Maana ati tajaajila keessa chaajee. Roonda nattin kayini roonda. Ma qoyyaati obsanaan qabaattu. An obsasiif qaba. An obsasiif hin dhabne waan hojii makeetii yoo kan akkasii dhawuu ilkaan kee. Deebiin moo mucaa kan kee garaa keessa qaba bar. Yeroo hundi mucaa nama sa'a. Ofii kan keetii astakakkali malee tokko maayinni. Ma asa kanaan jiruun hatta qodaa si wajjin dhiqaa jiru nyaata si wajjin hojjetaan jiru. Galatan balleessini. Akkam mootii roonaan waan asitti ma hojjiran wajjin dhabaa amma kan naabsiyan. Amma tun qaxxisa mana fuudhee fiigaa dhufee wal galee mana keessatti. Akkaman jedha nama haadha mana qaban jedhamu. Sorry jenni. Ishi mucaatti mun mucaa sirreessitu. Taphataa arte kaanii doko taphachiisaa arte bakkeedha. Waamuun mayyaadda ofii. Bira tokko ofii kan qasadhee laala. Ofii waa balleessitee kaayyaa tokko qoy mashi maal roolti yaa. Nan manjiisaara baqana dhukkubaara ol koyyaa dadhabe. Kana miti wajjin kee fiilmii kana. Reefan bana televizyiina reefan bana. Kanumti dubbii qabuti beekan. Wallahi reefan bana. Sitti meemo sababa televizyinii kana wal lolaa. Reefan bana. Televizyinii kana musalsala kana laa. Kaati dhiisera miti. Dhiisera miti. Gada di sana kabin. Nan kabin kot. Kotu asitti ba. Nagarta kot. Oi, gadis. Televizyinii kana kam sudah bikap. Gadis. Bakau. Perangkida. Mana perangki? Buat arah kuno. Mana perangki? Bukan aja sahai di. Perangkida kuno. Perangki. Absu fa na arsiya ta ga jinke. Ulah perangki buat arah bisa. Amma ko tus mana stres na perangki tadi gitu. Tai stres na koi. Kali do ana sa kali do tak tara na mitai. Ayo ta je kuat. Mana na bakke da fi baran. Ati perangki deta. Seyu kan Perangki itu, ini mana garsi? Nama garsi fokus sih kan? Perangki itu. Agresif tekati amma. Baik, nama itu kolfisa. Order itu kayaknya tidak jadi kuat cabai oleh. Pirangkum tak kena mani. Kan. Wallahi, nama itu kolfisa ni kan? Perangkum makana, nana. Gadisi. Bakka. Isu gadisi. Bakka agresif teta amma dubbat bas jaran dubbat salam tadi. Waan ta'e nu banne ka jarri. Namni akkamitti waan baadhagee kana waan sheemii ta'e yeroo miccamte karaarra illee buufamne fidee. Saaduu irra buusa qoy. Bakka mamaan kan sirreessa. Hordoftoota keenya kunoo kanas Franken kan fadha kan fakkaata. Rukutamee si televizyiin konkoos kanaan cabee. Sibiila kanaan haa televiziyoonii keessaa baasu maal ture. Waa'ee televizyiinii kanaan cabee oolatu kan harkatti qabu dhawaadhee kanaan hordoftoota keenya share like nu godha.
subscribe nu godha maatiin nutaa. Garuu waan akkanatti hin deebiin. Piraankii dheetti yeroo namni dhugaan sitti maara bakkee jira bara. Hanganoo sitti mee ture wanta sobuun jiru. Isa miti nama biraati kun. Maqaldeen qalbii. Bakka hordoftoota keenya maal isinitti himaa kun abukaatii dadhaa harsee dhiifama qirtaa. Dhaqee fudhadhu kottu bakka. Kaya mau aku yang jelek dengan tol debat. Dem. Berangkum takkan kamu. Rabbi telebi ini har ambis ya juga. Dek. Lama tahu anak kanasin debi ini. Nanti. Ya fisres ya mak. Cepat. Iya kan duduk sih kuta malah cepat fisres. Ya fisres. Hojii Lala. Hojii ka jalabbe piraankii asa dhugaanti mee deeme isin piraankii dheetti. Yaafi. Haa carraasi mabiraatiif bade.